Ashama akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota YouTube channel ofii jiran bakka jirtanitti ayyaanniif nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Abdiin jedhama. Har'a kana isinii qabadhee dhufe namni tokko kompiitara cufamee jiru yookaan kan isaas kan maatii isaas yookaan kan namoo biraallee fayyadamuu akkamitti akka danda'u gabaabsee isinitti agarsiisa. Isinis yaada keessanii na duuka buutanii akka qabattan abdii guddaan qaba. Wanti isin agarsiisu kun baay'ee salphaadha, garuu namoonni baay'inaan beektu namoonni hin beekne tarii waan jiraataniif jedhee waan yaadeef barnoota kana isinii qabadhee dhufe. Egaa jalqaba irratti maal akka gochuu qabdan isinittan agarsiisaatii na duuka bu'aatii hordofaa isiniin jechuun barbaada. Gaafa kompiitara tokko cufaa yookaan ofii ta'ee jiru kompiitara tokko batanii isaa bantanii gaafa paaswoordii namaa sana itti godhatee yookaan hin qabu yoo ta'e isinii bane akka kanatti wanta namni sana fayyadamu isinii bana jechuudha. Kun gaafa akka kanatti baneeru wiindoo gubbaa wantoonni akka suuraa fakkaatan xixiqqaa wantoonni garaagaraa kun hunda isaa barachuudha waan baay'ee qaba of keessaa. Isa akkanaa isinii bana jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal gootu? Erga kompiitarri wiindoon isaa akka kanatti isinii banee jalqaba irratti raayit kilikii fi leefti kilikii adda baaftanii beekuun dirqama ta'a jechuudha. Raayit kilik kan nuti jennuun karaa harka mirgaatti kan argamu yeroo tokkoof kan tuqnu maawuzii irraas kompiitara irraas laaptooppiis yoo ta'e diskitooppiis yoo ta'e jechuudha. Leefti kilikii kan jennuun immoo karaa harka bitaatti kan argamu oopshinii kan nuun kennine akka isa raayit kilikiitti oopshinii nuun kennu jechuudha. Raayit kilik jechuun isa nama tuqee isin agarsiisu kan yeroo tokko gaafa tuqxan raayit kilik kan jedhamu isa kanadha jechuudha. Akka kanatti oopshinii isinii baasa. Jalqaba irratti raayit kilik gootanii kompiitara keessan gubbaa riifreesh kan jedhu jira. Kompiitarri akka biiziin ta'an akka haara'uuf jalqaba kompiitarri kamiyyuu gaafa banamu riifreesh gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf riifreesh gootu. Ammas deebitanii riifreesh gootu. Yeroo hundumaa hojii yeroo hojjettan kompiitara keessan gaafa biizii ta'u riifreesh gootu jechuudha. Kompiitara keessan sirriitti haaraa waan deemuuf akkasuma shoortii katii isaa immoo F5 kompiitara keessan kiiboordii gubbaa irratti argama jechuudha. Isa kana gochuun dirqama. Kanatti aansuudhaan akkamitti akka fooldera tokko kireet godhan isinitti agarsiisa daddafee. Fooldera tokko akkamitti kireet goonaa? Waan fooldera tokko kireet goonee yookaan fooldera tokko uumne akka foolderoota kanaatti akkamitti dookimentii keenya yookaan waan fileeshii irraa qabnu waan dookimentii goonee kaa'uu barbaannu tokko akkamitti akka irra goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Gaafan barnoota kana isin barsiisu baay'ee salphaadhaati. Namoota hin beeknetti garuu baay'ee ulfaataadha. Almost barama keessa jiraannu kana keessatti namni kamiyyuu waa xiqqoo haayilaayitii kompiitara beekuun dirqama. Fiildii garaagaraas yoo ta'e kan irratti hojjetamu dirqama kompiitara wanti hunduloota kan irratti ta'u kompiitara waan ta'eef kana hidheetananii namoota muraasa hin fayyada hidheetanan yaada. Kanaaf riifreesh gaggootanii akkan dura isinitti hime raayit kilikii gubbaa yeroo tokko fooldera haaraa uumuuf dhuftanii niw kan jedhu iddoo kana jira. Dhuftanii niw taansee foolder kan jettu iddoo kana jirti. Yeroo tokkoof tuqannaa dhufee kunoo niw foolder jedhee iddoo kanatti nuuf ba'e jechuudha. Yoo na duuka jiraatan maqaa kennuufi dandeessu. Abdii yoon jedhe nama kenneef jechuudha. This is destination already contain a folder named Abdi. Maqaa Abdii kanaan dura jira naan jechaa jira. Yaa jijjiiruu fi olirra. Amma naa fudhateera maqaa Abdiidhaan dura kireet waan godheefi kanaaf fooldera kireet gochuudhaan salphaatti akka kanadha. Kana yoo barbaaddan wanta barbaaddan fiddanii fileeshii irraa ta'uu eksternaalii yookaan waan barbaaddan akka keessanitti baattanii kan deemtan fiddanii as keessa gochuu kan internaalii keessa kan jirullee
faayiloota garaagaraa fiddanii as jala kaawwachuu dandeessu. Maqaa keessa waan barbaadan barreessitanii abdii kan jedhu kana fidee irra kaa'uu nan danda'a. Yeruma tokko diraa godha right click qabee left click qabeen fidee irratti gadhiise jechuudha. Left clicking immoo faayidaan isaa kanaaf. Right clicking garuu optionoota nu baasa. Left clicking yeroo wanta tokko qabnee diraa goone yookaan harkisnee irra keenya nu fayyada jechuudha. Part 1 kan jedhu kana amma left click gadi qabee taa'een diraa godhee irra kaa'aa jechuudha. Naaf fudhata jechuudha. Amma gaafan banu wantoota double click kan godhee wantoota kana lamaan naawwanii abdii fi part 1 kun banee jala jira jechuudha. Gabaabatti folder create gochuun akka kanadha jechuudha. Taasisanii wanta isin beekuu qabdan wanta sirra jiru kun yookaan xixiqqaatee gurguddatee sirra rakkisuu danda'a. Kanaaf right click gootanii ammas view kan jedhu as jira. Large icon, medium icon, small icon akkasuma dhuma kanarra show desktop icon kan jedhu jira. Isaan kun arfan baay'ee criticalidha. Baay'ee beekuun barbaachisaadha. Large jechuun icon asirra jiran kun hundi isaanii tokkoon isaanii gurguddaa ta'u jechuudha. Small yoo ta'e immoo baay'ee xiqqaatu. Medium yoo ta'e immoo isaan kun amma ta'e giddu galeessa ta'u jechuudha. Kanaaf mee large godheen isinitti agarsiisa yeroo tokko akka kana ta'a jechuudha gaafa large ta'u baay'ee gurguddaadha. Right click gootanii view galtanii medium itti deebistu. Medium immoo akka kana godha jechuudha. Medium nu baay'ee guddata. Akkasitti fayyadamuu qabdan akka kootti ani small fayyadamaa jechuudha. Laptopii waan ta'eef kanaaf akka kanatti isinii ka'a. Inni kun layout yookaan haala teessuma icon as gubbaa jiraniiti. Itti aansuun view dhuma jala ishiidhuma show kan jettu kun amma ifee jira yookaan right ta'ee jira. Yoo hide ta'e immoo guutummaatti icon asirraa kan dhuskachuudha. Fakkeenyaaf hin jiru irraa balleessa jechuudha. Akka kanatti kompiitara irraa badee yoo sirra rakkise humtoo asirratti isinii mul'achuu dide toolbar yookaan isa jalaa kana bichaa isinitti mul'ata yoo ta'e daftanii right click view dhuftanii show kan jettu kan yeroo tokko tuqxu iddootti ni deebi'a. Windows ani fayyadamaa jiru operating system isa Windows 10 dha. 7 jira. Akkasuma latest kan ta'an 11 jiru. Windows fayyadamta murteessaadha jechuudha. Haala teessumaa irratti gargarii jechuudha. Windows garaagarummaa haala teessumaa isaa irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kanaaf akka kanatti jechuudha. Ariifadhee akkamitti akka userii yookaan password kompiitara mataa keessanitti godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Asumarraa iddoo search yookaan mallattoo search jirtu kana iddoo kana waan hundayyuu kan argattan iddoo kana search gootanii jechuudha. Waan kompiitarri kun qabu fakkeenya kana amma click godhee kanan barbaadu control panel keessa seenee userii create godhee isinitti agarsiisuudha. Control naa dhufee jira. Control panel kun as jira hin bantu. Userii mataa keessanitti godhachuudhaaf user account hin bantu. As user account isiniin jedhamas open gootu. Akka kanatti isinii fida. Abdiidhaan jira. Amma jijjiiruu yoo barbaade isinitti agarsiisuudhaaf manage other account kan jedhu kana tuqattu. Yeroo tokkoof isinii bana. Abdii kan jedhu kana gubbaa press gootu. Isinii bana. Change name maqaa jijjiiruu barbaadda. Change password jijjiiruu barbaadda. Account type isa jijjiiruu barbaadda isiniin jedha. Optionoota kana sadan baay'ee barbaachisaadha. Name fakkeenya folderraatti jijjiiruu yoo barbaade change name tu isinii jijjiiree jechuudha. Gabaabumatti password isa duraan jira. Current password jechaan isa duraan jiru gashinaan jira. Ittaansee new password haaraan gashaa ittaansee conform new password jechaan isuma new password irratti keessitan password keessan sana irratti gashitu. Ittaansuun type password hint kan jedhu immoo lakkoofsa bilbila keessanitti yaadachuuf inni yoo dhiistan rakkina qabu kanaaf kana fayyadamtu. Amma ni gashuu waan hin barbaanneef cancel jedhaani. Isa dhumaa change the account type. Account type sadi jiru. Gastii, administraatoraa fi standardii jiru. Ani kanan fayyadamaa jiru iddoo kanatti argitan administraatoraan fayyadamaa jiru. Standardiinis jira, gastiinis jira. Gaafa bantan standardiin asitti kun dhokatee hide ta'ee jira jechuudha. Administraatoraan banadhee waan jiruuf
Gastiinis jira. Isa kana yeroo booda irratti fuudhan. Egaa salphaadhumatti akkamittiin paaswordii kireet akka godhanii fi akkamitti akka kompiitara tokko refresh godhan, akkamitti zuumii fi zoom outii fi zuumiinii isinitti agarsiiseen jira. Xiqqeessuuf guddisuu, medium gochuu, large gochuu, small gochuu isinitti agarsiiseen jira. Gabaabumatti haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Fooldera gaafa uumtan dabalataan fooldera yookaan local C yookaan local D keessatti uumuu dandeessu jechuudha. Inni kun diskitooppii gubbaadha. Akkasuma mallattoo aayikanii akka fooldera kana yeroo tokko faayila kompiitara keenyaa kana banuudhaaf gaafa bannu akkasitti nu bana. This piece kan jedhu kana yeroo tokko tuqna. Dhufnee as keessatti local C keessatti paaswordii osoo hin taane fooldera kireet goona jechuudha. Iddoo kana dhufnee isaan kun warra dookimentii nani qabudha. Dookimentii ta'anii warreen jiran iddoo duwwaa kanarratti yeroo baay'ee right click kan jettan fooldera uumuudhaan iddoo duwwaa irratti malee barreeffama gubbaa irratti miti. Barreeffama gubbaa irratti yoo ta'e hojii biraa qaba jechuudha. Kanaaf iddoo duwwaa irratti isin right click gootanii fooldera kireet gootan. Iddoo kanatti amma iddoo duwwaa adii kanarratti right click new akkamitti akka fooldera kireet godhan iddoo isinitti himeen jira new folder naagalee jechuudha. Fakkeenyaaf yoon barreesse maqaa foolderichaa iddoo kana jira jechuudha. Amma gaafa banu as keessa amma dookimentii tokko yoo qabu fakkeenyaaf koppii gootanii olirraa kan jedhu kana koppii shorti katiisaa kiiboordii irra control C yoo tuqxan koppisinii gochuu danda'a. Koppii yookaan shorti katiisa control C siniin jedheen jira. Iddoo faayilaa dhuftanii bantu iddoo duwwaa local C keessa keenya jirra waan ta'eef yookaan asitti right click paste yookaan control V yoo tuqxan paste isinii gochuu danda'a. Ofii asitti paste nu ta'aa jira jechuudha. Foolderii yookaan faayilli keenya kun koppii goonee finnee jechuudha. Koppii gochuun isa kanadha. Katii jechaan immoo iddoo sanatti otoo natiin daayirektuma iddoo kanatti fiduudha jechuudha. Okay, amma nu koppitutti nu galee jechuudha. Amma jalqaba eessaan dhufe iddoo kanatti nu ilaalta this PC'n dhufe jalqaba. Ittaani local C'n tartiibaan nu ga'a. Ittaani yes kan jedhu fooldera kireet godhee eessa jala jira this PC jala local C yes kan jedhu jira jechuudha. Akka kanatti fooldera faayila keessattis uumachuu yookaan bal'istanii dheeressitanii maqaa garaagaraa kennitanii fi faayila keessan ittiin ol kaawwachuu dhoksachuus dandeessu jechuudha. Dabalataan kan isin right click gootan akkuma isinitti hime amma iddoo duwwaa kanatti iddoo duwwaatti click yeroo godhu refresh naa godha. Garuu iddoo duwwaa kana otoo hin ta'in fooldera olirraa irratti amma right click eegan godhe opshinoota kana hunda naa baasa. Iddoo duwwaa kanatti garuu fooldera uumuu yoo barbaade akka kanatti naa baasa jechuudha. Iddoo kanatti fooldera uumuuf otoo hin taane waa'ee appilikeeshinii kana wantoota na gargaaran filannoo baay'ee si gadi naa tarreessa. Katii gochuu barbaadda, sendi gochuu barbaadda, koppii gochuu barbaadda, peestii gochuu barbaadda, create short katii gochuu barbaadda, dileetii gochuu barbaadda, rename gochuu barbaadda naan jedha jechuudha. Yookaan open gochuu barbaadda, banuu barbaadda naan jedha jechuudha. Filannoo isa kan isinii baasa jechuudha karaadha. Bakka duwwaa irratti yookaan lafa duwwaa irratti right click yeroo gootan garuu paste gochuu barbaadda, refresh gochuu barbaadda, sort by gochuu barbaadda, warreen window irra jiran kana order gootee kaa'uu barbaadda, view kana jala galtee large, medium, small, auto, arrange icon, align icon to create, show desktop icon naan jedhe yookaan
new folderii uumuu barbaadda yookaan shortcutii asuma jalaan new kan jalaan dhufnee micro access database create gochuu dandeenya. Micro word document create gochuu dandeenya. Microsoft PowerPoint, Adobe anani qabuudhaan kunillee dhufnee as jalaan Microsoft publisher document jechuudha. Akka kanatti isinii baasu yoo dide ofisii hin fe'annee yookaan ofisii hin caannannee jechuudha. Ofisii fe'achuu qabdu jechuudha. Kanan qabu yoo ta'e kompiitara keessatti ofisii hin qabu hin fe'attu jechuudha. Kanaaf asii kanas ni agarsiisu kompiitara personalize kana jala galtanii kompiitarri keessan suura as gubbaa jiru picture window yookaan pictureonni kun irra taa'aa jiran bifa isaa kan barbaadan jijjiirachuuf kompiitarri koo xiqqoo ishii activate ta'ee jiru waan ta'eef sanaaf na dida personalize jala galtu. Akkanumatti isinitti agarsiisa. Kan keessan jala deemtanii ilaaltu personalize right click jettanii personalize galtu. Yeroo tokkoof hin bantu setting isaas ni bana. Fakkeenyaaf amma kanan irra kaawwadhee jira jechuudha. Amma as dhuftanii as jalaa jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf suurota kanaa gaditti mul'atan kana baay'eetu jiru gosa kompiitara keessaa kanaa jechuudha. Kanneen akka kanaa gadii kana baay'eetu jiru. Sanaan barbaadetti jijjiirrattu jechuudha bifa isinitti tole. Akkasuma suura keessan irrallee kaawwachuu dandeessu jechuudha. Suura achirraa qabdan. Amma kan dhufu you need to activate Windows before you can personalize your piece. Kana jechuun dursa window kee activate godhii activate si barbaadaa jiran jira. Anamma activate waan hin gooneef kanaaf na jira jechuudha. Gabaabumatti karaa kana dhuftanii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Akka kanatti personalize jala galuu dandeessanii sirreeffachuu dandeessu. Akkasuma wantoota salphaa tokko isinitti agarsiisuuf laayitii isaa kunillee ifni isaa ol kaasuuf gabbuusuuf asuma irratti sarchiidhaan argachuu jechuudha. Display isaa galtanii display fakkeenyaaf change brightness level kan jettu kana yeroo tuqxu ifa isaa xiqqeessuu yookaan guddisuuf kompiitara keessan iddoodhuma sarchii kanarratti sarchii gootanii brightness isaa dabaluu yoo barbaade akka kanatti jechuudha. Galmalee ol kaasuu yoo barbaade sirriitti ibsuu yoo barbaade akka kanatti jechuudhaan xiqqeessee fayyadamaa waan jiruuf jechuudha. Akka kanarratti ifa isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkana kun baay'ee isin barbaachisu. Akka kanatti kompiitara keessan fayyadamuu dandeessu. Okay, guddaa galatoomaa barnoota kanarraa barnoota muraasa akka barattan waa xiqqoo akka fayyadamtan abdii guddaan qaba. Kun kutaa tokkoffaadha. Akkuma kanatti Wordillee PowerPoint akkasuma database warreen akkasii kana waliin hin baranna. YouTube channelii ofiijaan subscribe, share, comment, like gochuudhaan yaada nu deeggaruudhaan YouTube keenya guddisaa waliin guddifnaa waliin barannaa waliin qaroomna jechuun barbaada. Akkanuma barnoota adda addaa YouTube keenya irraa argachuu dandeessu. Kanaaf filannoon keessa YouTube channel ofiijaan haa ta'u galatoomaa nagaan tura.